السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا صالحة امتيوب جرجرتونا كيسني فيما الحمد لله. ايغا حكم ارغا جرتنو هرقودا وكيم ميشا من كيساسني كبدي فينزرا نموني بتاچو بربادن اسرا سكرين شوت غوتاني كيسان ترغچو دنديسو مالفي الرهدون كيسيرو ميشا ججچو بربادن سورا سانا يرغجتو أنا بالبلغو تينا ركيسا وانتيف أما فيديو كان اللي سيني بوستي قد إيكي وف برانا نقوبا يتشودا كان في سن أسرى إلى اللتاني وامربادن سكرين شوت قوتاني بكبراتي سليتا و ديرك أمسا أنقد إيسي كيسا قفاسون تاني ميشا كميو چانالي برارا أرغتانو وف براك أباتانو سورا سانت ترغتاني يوكي مقاساتي نتمتاني ناناني سيني بيتا akkasii sinin jedha hordoftoota koo egaa meeshaa isin argaa jirtan kuni meeshaa baay'ee tokko quality ta'edha. Meeshaa qulqullina isaa eeggateedha. Meeshaa tokkoffaadha jechuudha. Baay'ee tokko babbareedaadha meeshaan isaa. Akkasuma gatiin isaa asigaa akkuma beektanu akkuma qodaatiin gatiin illee namoonni meeshaa quality bitachuu barbaadan kaas keessaa filachuu dandeessu. Mana kana elektirooniksii hangasiini elektirooniksii yeroon sinin jedhu firiijii, TV, akkasuma laawundarii yookiin gassaalaa waa baay'ee waan barbaadan argattan jechuudha. Meeshaa quality ta'edha. Gatiin isaas akkuma sanaga sinin jedheera. Babbareedaadha. Hundaafuu akkuma qodaatiin gatiini. Amma fakkeenyaaf siiniin tokko kooppiitu jira, originaalii jira. Akkasiin wal dhaba gatiin isaa. Garuu mana kana keessa kan originaalii ta'e qofadha kan isin argattan jechuudha. Asirraa gaa waan barbaadan screen shoot gootanii natti argachuu dandeessu. Siiniin illee kun akkuma argitan asirraa footoo isaa kaastanii viidiyoo isaa dhaabdanii footoo kaastanii natti argachuu dandeessu jechuudha. Namoonni meeshaa argachuu barbaadan inshallah akkasii laayikii godhaa viidiyoo kana yoo isinitti tolee akkasuma subscribe godhaa. Namoonni maatiin taane Saalihaa MTube magaalaa Jimmaarraa meeshaa barbaadan ajajachuu dandeessu. مفرشة تراس تركي فراش تركي مقارجة عربية مجلسي وانتو تبربادن يتشوده يقار هدون كيسان بي يبرا يوتيوبر وتهدو تجرو كميشانا ما قبئسانو كميشانا ما ببتانو جمان كيسا بدا هنجرو جتو بدا أبا موسي عنجرا أكا همتا يتشوده أنا نججبيسا كم براسمو إن شاء الله إنو مدد ألتين أبديك أبا egaa yeroo baay'ee YouTube irratti illee viidiyoo gadhiisu keessaan hojii dhumattan jira ittuman jira hojjetaan jira WhatsAppidhaan sa'aatii 24 argachuu dandeessu sagaleenaa keessanii waan barbaadan ajajachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsi koo duwwaa 941 52 74 argachuu dandeessu jechuudha. Magaalaa Jimmaa godina Jimmaa bakka barbaadan itti isinii erguus nan danda'a. Akkasuma illee namoonni amma galtanutti meeshaa kaachuu barbaadanis waa tokko rakkoon qabu. Sa'aatii barbaadanii amma barbaadan na bira isinii ture sana booda gaafa galtanis fudhachuu dandeessu. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Akkasuma immoo namoonni yeroo meeshaa ajajattanuu amaanaa rabbii amaanaa duniyaa faakiraa waan akkasii jettanuu jalqaba irratti amaanaadha wanti kuni silaa'u dirqama isin amaana akka sana jabeessuun qabdanu namni tokko namni amaanaa eeggatu tokko namni amaanaa jedheef osoo hin taane wanti kun silaa beekamaadha amaanaadha hamman danda'etti waanan silaa ofii kootii jibbu isiniin bitu waanan ofii kootii jaalladhu waanan ittamane jedhan isinii bitaa wanti adda ta'e hin jiru isiniin jechuu barbaadeetanii. Akkasuma immoo namni tokko meeshaa ajajattanii xiqqoo jettanii kan jettanu kan achumaan sardamtanii mirri meeshaan koo silas namni online irraa badaa namansiisu maal jettu silaa amantaniitti galaartanii ofiin keessaan dhuftanii na dubbistanii na bitiyattanii amantaniitti galtanii gatii ta'eef ana aqa keessa naqeenyuyyuu yeroo eeggataa yeroo isaatti isiniifaniin qopheessaa. Maallaqa natti ergattanu maallaqa keessan meeshaa isinii bitee lafa kaa'ee tariitii viidiyoo isaa irraa hojjechuu dhiisu haalli naa mijaa'uu dhiisa malee amaanaa keessan karaa biraa wanti hin dabsuun jiru. Akkasii kana hubachuu qabdu of amansiisaa jechuudha jalqaba. Namni online irraa akkasii silas namni online irraa
haasaasa online irraa malee hojiin isaanii keessaa tokko miti jettu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko hundi akkasii miti, hundi namni kamiyyuu jechuudha, hundi amanamaa miti, hundis immoo badaa miti jechuudha. Waluma qixxaatti sabuu qabdu. Erga immoo silaa itti amantanii galtanii shakkii waan akkasii irraa fagaachuun keessan barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadetanii. Alhamdulillah amma yoona namoonni meeshaan ajajattanii meeshaan keessan maatii biraan isin ga'e yookiin immoo ofii dhuftanii qaamaan argitanii baay'ee tokko deebitanii bilbiltanii nagalateeffattanii namoonni immoo maatiidha ajajjanii illee maatiin baay'ee tokko itti gammadee baay'eetu jira jechuudha. Namoonni akkasii alhamdulillah ofitti amantummaadhaan kan hin hojjedhu. Hundinuu mirga isaati jechuudha. Abbaa barbaadetu argee fedha keessaniin jaallattanii filattanii dhuftanii keessan ajajataartu. Namoonni akkasii baay'ee tokko galatooma. Erga immoo meeshaa keessan sarakkabdaniis baay'ee tokko nagalateeffataartu. Egaa rabbii gaditti anis hojii naawamuu keessaniif baay'ee tokko isin galateeffadha. Inshaallah nama nagaan itti gammadee keessa jiraatu rabbiin isin haa taasisu. Rabbiin immoo nama sichi galu nagaan isin haa galchuun isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa meeshaa kana argitanii akka jaallattan akka itti gammaddan abdiin qaba. Waan barbaadan ajajachuu dandeessu akkuma isinitti himee wanti hin jirre hin jiru jechuudha. As keessaa meeshaa isin mana arabaa keessa argitanii gunjaatan hundi isaas jira asitti argattanii wanti meeshaa biyya alaati jechuudha. As keessa irra guddaansaa kwalitii kan ta'edha. Keessatti isaaniin peermuzii suni sa'aatii 24 kan hin qabbaneessinedha. Akkasii gabaarraa birrii 4,000 arfansii 4,000 ammayyuu dabalteetti 4,000 fa'i akkasumatti jechuudha. Inni kun baay'ee tokko oriijinaaliidha. Gatiin isaas akkuma sana mi'aadha, akkuma qodaasaa. Isaaniin peermuzii oriijinaaliidha jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii namoonni tokko tokko yoo dandeessan achi filadhaa kottaa isaanii peermuzii. Isin gabaarraa birrii 4,000 waan akkasii bitaarru suni amma kana miti. Geexiidhumaaf malee isaanii wanta tokkotti naqattanii sa'aatii hamma barbaadan ho'aan isinii taa'uu danda'u miti. Kanaaf yoo dandeessan achi filadhaa kottaa isaanii peermuzii. Inni garuu gabaarraa 4,000 wayii waan akkasii firee arfansii isinii bibbitaarru haa ta'uudha malee badaa miti. Dhugaa jiru walitti adeemuun bareedaadha. Isaanii distii seeraamikii sana akkuma argitanuu akka barbaadaniin hamma barbaadaniin bitachuu dandeessu. Isin bichaan asirraa iskiriinshuut gootanii waan barbaadan ergachuu qofa. Asumaan immoo firiijiin gatiin isaa baay'ee tokko daddabalaa jira. Namoonni firiijii bitachuuf karoora qabdan utuu birraan kun ittiin seenin utuu bitattanii gaariidha. Badaa tokko daddabalaara jechuudha. Kaleessa malee hedduudhuma kana namoota 3 firiijii biteera. Abbaa liitirii 320 tokko, abbaa liitirii 280 lammansaa biteen jira. Inshaallah gaafa meeshaan gara abbaatti deemu viidiyoo irraa godha. Inshaallah egaa akkuma kaleessa viidiyoo keessatti isinitti hime yeroo baay'ee meeshaa alan feesisuu jedhuun viidiyoo irraa hojjedha. Bitee ka'ee sa'aatii abbaan meeshaa sun naaf fe'amu jedheen viidiyoo irraa hojjedha. Akkasii kanaaf namoonni firiijii bitachuu barbaadanii bitadhaa. Gatiin isaa baay'ee tokko daddabaluutti jira. Egaa sababa doolaaraa meeshaan amma ta'e dabaleera. Garuu yeroo immoo birraan itti seenee amma sinuma dabala jechuudha. Birraa akkumti zahmaa isaa keessaa akkumti meeshaa bitan iyyuu hin jiru. Wallaahi bara darbee suuqii deemtan hundatti zahmaa. Egaa sana keessaa isii yeroo birraan baree wanti hundi ni dabala. Yeroo ganna kana garuu naggaadeen meeshaan gatii badaan gurguramne ennaan gatiidhuma wala fide sanattuu yeroo gurguramu jira jechuudha. Afrikaa baasuudha jedhee birrii qabee taa'aaraa jedhee Afrikaa baasuu jedhee gatii dabaluu miti gatiidhuma fideetti gurguraayyuu jechuudha. Namoonni naggaadonni baay'een birraa garuu isa jiru irratti dachaa dabala. Kanaaf wantoota akka elektirooniksii namoonni bitachuu kaayyoo qabdanii amma soo bitattanii gaariidha. Sumaan oovaniin kun irra keessaanii ifamatuun irratti naasanii viidiyoon isaa darbee oovanichi jechuudha. Irra keessaan istoofii 2 keessaan immoo waa daabboo, keekii, piizaa waan argattu hojjetachuu dandeessu jechuudha. Eelee daabboo sana qobaatti 15,000 maal waan akkasiiyyuu galuun niisuu takka hidheera argan bitee faatiraasa kan daabboo sana qobaatti bituutti
biturra oovanitti too bitattanii maaliif irra keessoo istoofii fayyadamaa keessoo immoo akkuma oovanii isa guddaa jechuudha hin bicatte malee akkuma isa guddaatti fayyadamuu dandeessu waan barbaaddanii itti hojjetachuu dandeessu jechuudha keessoo egaa akkuma argitanuu firiijiin kun abbaa liitirii 200 fi dhiifama sagalee irratti taasisuun qaban ture abbaa 320 lama firiijiin kun gahaadhuma bareedaa kan jedhamu jechuudha abbaan 280 bareedaadha manaaf baqiidhuma jechuudha gahaadhuma kan jedhamu kunoolaasii walakkaa jirtu maaks kan jedhu suni abbaa 280 siin adiin sunillee akkasuma egaa hordoftoota koo meeshaa har'aa argitanii akkasiin jaallattan abdiin qabaa namoonni barbaadan iskiriinshoot godhaa kun meeqaadhaati gaafadhaa ajajadhaa namoonni barbaadanii eeleen kunis eelee baay'ee tokko sadarkaa isaa eeggatee eelee cimaa bareedaadha kichiin kaabineetii irra bakka barbaadan fuutanii deemtanii akka barbaadanitti keessanitti fayyadamuu dandeessu egaa namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan hammas saaliyaa yuutuubii irraa baddee viidiyoo gadhiisaan jirtu maal taatee biizii taatee jechuun keessaniin oolu an biizii wantin ta'e hojiidhuma kanattan biizii ta'e malee waa biraa jalqabee miti kanumattan jira meeshaas bibbituuttan jira kanaaf ajajachuu dandeessu jechuudha jira rabbi nu haa jiraachisu inshallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.